Meeshaan kottaa qama isaati ilaala. Islaamummaan warqiidha. Warqiidha gaafan jedhu warqiin dandeettii Nagaa fi araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos mee viidiyoo armaan olii ilaallee walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii? Dammi mi'aawuni amma qammasanii ilaalanittidha. Warri abdiin hin deebi'a, abdiin hin gaabba, abdiin akkas ta'a jettanii meeshaan kottaa qamma isaati ilaala. Abdiin shaadaa qabate, abdiin shaadaa qabate, abdiin shaadaa qabate jettanii warri oonlaayinii kanarraa kurkuraa jirtanii, oonlaayinii kanarraa iyyaa jirtanii isin nagaadhaa garuu. An waldaa kiristaanaa erga dhiise yookiin immoo tajaajilaa ture erga addaan kutee waggaa tokkoof ji'a 8 gara waggaa 2tti deema. Maal jettare Waaqayyoo maal jettare. Akkuma isin viidiyoo irraa arguuf yaaltanii obboleessi keenya kuni tajaajila mana Waaqayyoo keessaa ture jechuunis Protestaantii ture. Yeroo ammaa kana garuu gara amantii Musliimaa sokkee jira. Amantii Musliimaatti sokkuunsaa waan tokko rakkoon qabu, waan tokko jijjiirama fedus hin qabu. Lubbuu isaa irratti murteessuurraan kan hafe. Garuu obboleessa koo kanaanii amma lafa jirtu kanaa fiigi deebii kottuu ittiin jechuudhaaf hin danda'u. Islaamummaan warqiidha. Warqiidha gaafan jedhu warqiin dandeettii ibidda keessa darbuusaa mirkaneessee ibidda keessa darbuu danda'uusaa argisiisee dhufee abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'a gurrar mormar akkasumallee qubarraa jechuudha. Musliimummaanis ari'atama hedduu keessa darbee jibbamuu hedduu keessa darbee cunqunfamuu hedduu keessa darbeetu dhufee namoota qaqqaaliif namoota jaallatamoo rabbi filateerraa dhufee qubate. Kanaaf Islaamummaan warqiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf ari'atamuu isaa eenyurratti argatee jibbamuu isaa eessatti agartee dheengadda gara isaa dhatte miti warri naan jettanii an ofii koo irratti arge. Dhugaa dubbachuudhaaf hiriyoota baay'eetti dhabee namoota baay'eetti dhabee namoota hedduutti dhabeera. Kanaaf jibba ammanaa utuu qabaatu yookiin immoo ari'atama cunqurfamuu ammanaa utuu qabaatu Islaamummaan addunyaa kanarra dhangala'eetu addunyaan kun har'a hedduun Islaamadha. Kanaaf Islaamummaan warqii. Kanaaf namoonni kasaree as deebi'aa, miidhamee as deebi'aa, dhabee as deebi'aa jettanii namoonni narraa baqattan, namoonni na dhiistan, namoonni iddoo hojii koo dhufuu baqattanii an dhugaa rabbi sichuu hundaa'u konkolaataa bitee nuni liiftii isinii kenneen darba. Kan ammoo hin agartu dhugaan isiniin jedha. Isinii galee rabbillee jechuudhaaf akka nuyi yoomnu sagantaan qabu, akka nuyi jiraannu, akka nuyi bashannannu, akka nuyi enjoy goonu, akka nuyi fataa jennu, akka nuyi qabaannu, akka nuyi guddannu barbaada malee namatu naafaadha malee rabbi hin naafaa miti. Sigalee yoo dhufes immoo maalitti mufatee akka inni deeme waan hin beekneef mufii isaa sana galmaan ga'uuf hin danda'u. Garuu yoo beekumsatu itti irratti ta'ee beekumsa macaafa qulqulluudhaa fi akkasumas immoo beekumsa quraanaa irraa amman beekuu ibsuuf hin ayyaana. Murtoon garuu kan abbaa ta'uusaa gamanumaan itti himuun barbaada. Egaan dhugaa kana lafa ati hidhattee quraana kana badaa waan beettee dubbistee hubattee hidhattee natti hin fakkaatu dhageesseetuma naataa laata tarii achitti nan boqodhaa laata jettee waca biyya lafaa kana irraa baqachuuf jettee gara sana deemte ta'uu danda'a. Kanaaf nuti immoo dursinee dhugaa quraana kana keessaa waan beennu sheerisii godha. Isarraa hubattee murtoo keetti fufuu dandeessaa yookaan immoo yaada kee jijjiirrachuu dandeessaa jechuudha. Baay'een keessan immoo sheerii koppii liinkii godhaatii biraan naagaa. Kanan eegalu quraanarraan eegala. Quraanni suuraa Al-Nihsaa 159 irratti akka jedha dhaggeeffadhu. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Egaan akkuma dhageessan anillee badaan danda'u kanaafan quraana kana audio isaa akkatti dhaggeeffattuuf sii gadhiisee akka jedha wa in ahlal kitaabi illaa layu'minanna bihi qabli mawti wa yawmal qiyaamati yakunu illaahim shahidan jedha. Kana jechuun abbootiin kitaabaa kamillee odoo hin du'in dura isatti amanu malee eenyutti Yesuusitti amanu malee hin hafu guyyaa qiyaamaas isaan irratti ragaa ta'a jedha. Eenyutu isaan irratti ragaa ta'a? Eenyutti amanuu qabu? Isa yookaan Yesuusitti jechuudha.
itti dabalee amaariffa isaa sitti obboleessa koo ከመጽሐፉ ሰዎች ከመሞቱ በፊት በእርሱ በኢሳ በእርግጥም የሚያምን እንጂ አንድም የለም በትንሣኤም ቀን በእነሱ ላይ መስካሪ ይሆናል ኤኙ ረጋት በአ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዲ kennuudhaaf deebi'ee gara biyya lafaa kana akka dhufu quraanumti keessan ni dubbata jechuudha kottu ingiliffa isaarraan si jedha akka jedha and there is none from the people of the scripture but that he will be surely believe in him in Jesus before his death and on the day of resurrection he will be against them a witness jet buleessa ko lafati dhatte kanas yesuusuma jira akkaataan hubannaa kee fi akkaataan adeemsa keessirrachuu waan qabuuf barbaaddu kallattii amma jalqabdeen itti fufuu dandeessaa barbaaddu garuu gara sammuu keetti deebi'uu dandeessaa jechuudha murtoon kan abbaati kanaaf achis bara dhumaatti kan dhufee firdii kennu Yesuus Kiristoos gara macaafa keenya macaafa qulqulluutan sii deebi'a Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraati ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniif ammayyuu itti faradameera quraanni maal jedha namni isatti hin faradamne inni deebi'ee dhufe itti farada jedha macaafni keenyas nama isatti hin amanne ammayyuu itti faradamaadha jedha murtoon kan abba sitti hin baayisu quraanarraan waan tokko irra sii deebi'ee sagalee waaqayyoo sagan keenyaarraas waa tokko irra sii deebi'een dhugaa tokko kana gidduutti akkati hubattu lafa sii kaa'een sagantaa kootumo ilaa akka jedha Yesuus Maariyaam irraa kan dhalate ta'uuf waaqayyo irraa kan dhufe samiirraa kan dhufe ta'uusaa fi ilma namaa abbaa irraa kan hin dhalanne hafuura waaqayyoo ta'uusaa macaafni qulqulluun hin dubbata akkasumas quraanni hin dubbata quraanarraan eegala suuraa Maariyaam 34 irratti akkana jedha dhaggeeffadhu ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون egaan akkuma isin dhageessan mee caccabaasa kan kootiin immoo irra sii deebi'a ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون kana jechuun maal jechuudha inni sun isaa ilma Maariyaami inni sagalee dhugaa kan isaan isa shakkan sanadha inni ilma Maariyaam sagalee isa dhugaa kan namoonni isa shakkan jechuudha amaariffi isaa akkas jedha ይህ የማርያም ልጅ ኢሳ ነው ያ በእርሱ የሚጠራጠሩበት እውነተኛ ቃል ነው ጀን ሰገሌ ዱጋ እገፈዱ እንግሊዝ ዛሞ አከስ ጀዳ that is Jesus the son of Mary the word of truth about which they are in this picture jena kana jechuun sagalee dhugaa waaqayyoodha Jesus Kristos jechuun kottu lafa barbaadde jiraat Yesus sagalee waaqayyoo isa dhugaadha karaa dhugaa jireenyi Yesus Kristos qofaadha kana dhugummaa isaa sii mirkaneessuudhaaf wangeela keenya keessaan sii dubbisaa dhaggeeffadhu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaa waaqayyo ture isa kana ingiliffaan irra sii deebi'a in the beginning was the word and the word was with God and the word was God dhageesse achitti maal jedha quraan irratti that Jesus the son of Mary the word of truth about which they are dispatched kun dubbii dhugaadha achi utaaltus as is utaaltu achiinis yaabii asiinis yaabii walga'iin kooraa irratti dhaa'ee Oromoon achiinis dhaqee asiinis kottu bara dhumaatti ilmaan namootaatti kan faradu Yesuus Kiristoos fuula isaa dura dhaabbachuun kee waan hafu miti akkuma ati beektu Nabiyyuu Muhammad jechuun nama foonii haadhaa fi abbaarraa dhalateedha akkuma nama isa kamii nama du'eedha gaaffii yeroo sanatti isaaf dhiyaachaa tureef attami jireenya bara baraa hin dhaaltaa jedhamee yeroo gaafatamutti isa kana rabbitu beeka kan jechaa tureedha dhuma isaa maal tokko isarra ga'u hin beeku garuu ofiisaa waa'ee Yesuus Kiristoos immoo gaafa barreessu maal jedhe ilmi Maariyaam kun kan ilmaan namootaarraa hin dhalanne karaa Maariyaamii waaqayyo sagalee godhee kan fide jedhee dubbateetu bara dhumaa immoo isatu dhufee namootatti faradaa jedhe dhugaa kana caalu eessaa argachuu dandeessaati nu biraa waan tokko jira
dhugaa sitti himna karaa dhugaa sanarra deemuun mirga keeti karaa barbaadde filattee adeemuun mirga keeti sababiin isaa Waaqayyo Waaqa birmaduuti Addaamiif Ewaaniin yeroo Waaqayyo itti dubbate akka jedhe yoo barbaaddan jiraachuu kanarraa yoo jiraachuu hin barbaaddan du'a filattan immoo kanarraa nyaadhaa jedhe filannoo isaanii kabajeeraaf jechuudha ammas xiixa si uree dirqama naa wajjin deemuu qabda siin jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutuu isaa akka taatuuf humnaan haqaaqee sin fidu bara dhumaatti garuu sitti faraduudhaaf nutti faraduudhaaf eenyutti iyyuu faraduudhaaf kan deebi'ee dhufu garuu Yesuus Kiristoos ta'uu isaa beekii isa duratti waan deebiftu qopheeffadhu jechuudha. Buloonni koo warri ofuma waa'ee dhimma mucaa kanaaf boossanis tasgabbaa sababiin isaa dhugaa itti himuu malee boo'uun nama hin deebisu waan ta'eef jechuudha. Dhugaan jiru kana fakkaata warra kaaniifis deebii ta'uu danda'a warra karaa keessa